Ganni Oromoo rakkoo cimaa keessa jirti yeroo ammaa. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa gooti. Egaa viidiyoo kana akkuma argaa jirtan jechuudha. Shamarran gola madaamii hundumaa ilaallata. Ganniinis akkuma keenya gola Oromaa keessatti nama hojjettu ammas biyya Oromaa keessatti nama hojjettudha jechuudha. Yeroo dhidhiqatanii fiffilatanii as ba'anii fuula isaanii ibsanii nama gammade fakkaatanii viidiyoo hojjetanii baay'een keenya jireenyi itti tolee jira, jireenyi baay'ee irraa bareedee jira jenneeti kan nuti isaan ilaallu jechuudha. Keessattuu warroota yeroo hundumaayyuu jechuudha warroota ala hojjetan warroota firii ta'anii jiraatan kana jireenyi isaanii firii akka ta'e guutumaan guututti immoo duubni isaanis gammachuu akka qabu jenneeti nuti kan fudhannu jechuudha. Haa ta'u garuu ilmi namaa hundumtuu osoo gadi ba'ee dubbatee osoo gadi ba'ee baafatee jechuudha madaa garaa ofii tokkoon madaa qabu jechuudha. Hundi keenya tokkoon madaa keessa keenya osoo hin dubbanna jenne keessattuu biyya Arabaatii biyya Ormaatii jennee namoonni biyyaa baane nama si beekuu qabdu nama si hubatu hin argattu hundumtuuyyuu bakka. Kasitti duulu malee yoo kenniteef kasi jaalatu yoo dhoggatte kasi jibbu malee biyya Ormaatitti yoo hojjette si jaalatu madaamuun yoo mooyyuu har'a dadhabe jette yookaan dhimame jette si jibbu. Warroonni ala hojjetan kunis warroonni suuqii garaagaraa qaban kunis jechuudha yoo gabaa qabaatanii gabaan isaanii irraa ka'e jedhee hin gammadu. Sababiin isaa tokkoffaa biyya Ormaatitti nyaanni garaa ofiitu nama dhiba. Keessattuu gola madaamitti gaafa baatee hojii dhuunfaa keetii gaafa dalagattu. Gaafa gabaan ati gurgurtu sirraa gurguramuu didu qaba. Izawwee faranjoonni dhaqanii suuqii Abashaatirraa waa hin bitani. Kun immoo ifa jira. Ijoolluma keenya Abashuma keenyatu irraa bita jechuudha. Gaafa gurguratan akka carraa ni gammadu. Sababiin isaa kiraa manaatu jira, qallabatu jira, baatiyyoo dhufee wacii baay'ee qabu jechuudha warroonni ala hojjetan kun. Warroonni gola madaamitti hojjetanoo maaliif? Ani yeroo baay'ee gola madaamitti hin ba'inaa. Gola madaamitti ba'u miidhaa guddaa qaba. Wanni isin jedhuu fi ijoolleen ala hojjetanii fi ijoolleen gola madaamii hojjetan fagoo garaagara. Sababiin isaa beektu amma haga suuqidha jedhanii biyya Ormaatitti suuqii keessa dhaabbatan osoo gola madaamii keessatti gadi jedhanii hojjetatanii maallaqa ofii nama takkatti erguu baatanii waggaa lama qofa ofuma harkatti qabatanii biyyatti galanii namni nu ga'u hin jiru jechuudha. Garuu sammuu akkasiitis hin qabnu, maallaqa keenya qabachuu hin beeknu, maallaqni harka keenya yoo nu ga'e ergi nu godha. Gizee tokko gizee biyyaa baanu kana akka maallaqni nu harka hin teenye waan nutti hojjechiisanii biyyaa baanee faayin jedha jechuudha. Amma ji'a kana odoo wanni fe'ee gale ani maallaqa koo gara biyyaatti hin ergu odoo wanni fe'ee gale jenna jechuudha. Gaafa jiini ga'e garuu akkaawuntii eenyurrattan erga namarratti erginu sun bara saniin booda muddamne haga birrii sun nurraa ergamtutti akka waan birriin nu bira yoo teechee shaaggattuutitti nu mudda jechuudha. Kuni rakkoo shamarran baay'eeti, rakkoo hunda keenya baay'eeti jechuudha. Innaa kana jechuun kiyya immoo biyya Ormaa teechee biyya Ormaa hojjettee bakka garaa keetii gaafa gahuu dadhabdu, bakka yaaddee gaafa gahuu dadhabdu, wanta yaaddee gaafa argachuu dadhabdu sitti dhagahama beektaa. Hojjetanii gaafa jedhan hojjetanii gaafa jedhanii harka duwwatti gaafa hafan baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Yeroo baay'ee kan immoo boo'ichaan beekamu kan immoo gaddaan beekamu baay'inaan shamarran gola madaamii hojjetu. Shamarran keenya biyya Arabaati jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya biyya Arabaa hojjechuu dadhabaniiti maallaqa dhabaniiti maaliif yeroo hundumaa jireenyi gaddaan guutame yoo jennee of ilaallu. Tokkoffaarratti gaafati biyyaa baatirraa yookaan immoo intalli tun biyya Arabaa deemuuf kaatee jirti yookaan barartee jirti gaafa jedhan warroonni biyyaa ilaalchi isaanii jechuudha. Ergaati biyya Arabaa deemteen boodatti akka waa'ee maallaqaa bichaadha jechuudha kan yaada warri biyyaa. Sababiin isaa biyya Arabaatitti maallaqni akka waan lafaa haramuu baargamoo irraa waan guurramuuti. Kan kaleecha biyyatti nagaa siin hin jenne har'a bilbila kee barbaade waa'ee rakkoo isaa sitti haasa'a. Isa saniin gargaaru gaafa jettee sitti haaru jechuudha. Nuti immoo shamarran biyya Arabaa gola madaamii garaa namatti hin jabaannu waan ta'eef waan qabnurraa qunxurree nama sanni gargaarra.
Waggaadhaa waggaatti gargaarsi namoota sirraan dhaabbatu. Shamarree biyya Arabaati kun. Garuu gaafa ati gara biyyaa deebitee gaafa rakkootti kuftee namni si gargaaru yookaan nama kiyya jettee nama tokko of cinaatti hin argattu yoo harmee taateen alatti jechuudha. Egaa maalan jechuu barbaade obboloota koo biyya kamuu jiraadhu biyya kam yoo jiraatte erga tokko jettee jireenya kootaa mo'adha jettee biyya ormaa deemtee ebeluun gargaaraa ebelu kiyyaafan ta'a ebeluufan akkana ta'a gargaarsi akka qaba haala qaba. Yeroo waan ni uume hundaa miti. Baatii yoo ga'e hundaa miti. Gaafa namni tokko gaafa ofii ta'e namaa ta'uu danda'a. Garuu shamarran biyya Arabaa yookaan gola madaamii osoo ofii hin ta'in osoo ofii hin danda'in waggaa dheeraa biyyoota Arabaa keessatti dabarsanii saantibii takka ofii isaaniitii hin qaban. Garuu gargaarsa namaatiif hedduu yeroo iddoo qabu jechuudha. Waan argatan hundumaa gargaarsa namootaatti kan isaan gadhiisan. Gaafa biyya galan sammuun xashashee akka maraattutti karaarra deemu. Biyya Arabaatitti illee yaadanii gaafa nama itti himatan dhaban gaafa keessa ofii gubata garaa ofii namatti himatan dhabanii imimmaaniin dursamanii miidiyaa gubbaatti dhufanii bo'u. Gaafa miidiyaa gubbaatti dhufanii bo'an immoo namoonni tokko kan qoosaa baratan kan jecha hin ilaallanne of ajjeesi duutu sii mala jireenyi kun siif hin ta'u du'i siin jedhu jechuudha. Amma viidiyoo ganni kana jalatti namoonni hedduun jireenyi kee dhumatee jira of ajjeesi of fannisi jedhanii koomentii garaagaraa barreessu jechuudha. Kana jechuun immoo namoota sammuu hin qabne namoota yaaduu hin dandeenye namoonni yaaduu danda'an namoonni fageessanii yaadanii fi eenyummaa ofii beekanii boruu ofiititti sirriitti yaadan jechuudha. Maal godhu koomentii jajjabina namaa ta'uu fi haala namaa mijatu jechuudha kan namaa barreessan. Egaa hordoftoota Walee Tuubee kan wajjin jirtan ana Walee Tuubeeti. Gola madaamii keessatti hojjettee kan galte dadhabdee kan galte. Egaa kan siniin jechuu barbaadu ani akka mataa kootitti biyyoota Arabaa keessa gaafa jirtan ofii keessanii jalqaba ta'a. Nama ta'uun duratti ofii keessanii ta'a. Nama ilaaluun duratti ofii keessanii ilaala. Namni gaafa of ilaalee gaafa of argatee gaafa of barbaadanii of argatan namallee barbaadanii arguu danda'u waan ta'eef jechuudha. Miidiyoota garaagaraa irra deemtanii yookaan immoo wantoota isin gatiin baaste duuba gaafa deemtan karaatti yaabtu jechuudha. Jaalattee jibbitee iyyummaan badduudha. Gaafa harkaa dhabdee nama hundatu si jibba. Gaafa ati maallaqa hin qabne ta'e mana nama tokkootu yookaan mana ollaatu yeroo dhattetti tish dhufte immoo ture. Adeemtu siin jedhu waan kayyeellaa adeemtu sitti fakkaata. Garuu gaafa ati waa qabaatte yookaan immoo hin qabdi jedhamee gaafa beekamte xiqqaa fi guddaadha kan si kabaju jechuudha. Kanaaf adaraa kee hordoftoota kiyya biyyoota Arabaa keessatti shentibeetii gandaa dhixxanii uffata gandaa miiccitanii mana gandaa xaraddanii madaamiin ifatamtanii waan meeqa jedhamtanii gaafa gara biyyaa deebitanii akka abjuun geechan sin harkaa hin qubne. Namoota hedduu abjuun isaanii harkaa gubee garatti gara wallaalanii biyyoota Arabaatitti jedhanii kan deddeebi'an waggaadhaa waggaatti hedduutu jira. Namni tokko tokko hin barata tokko mooyyuu hin baratu jechuudha. Ijoollee baay'ee yootti malee kan hin baranne baay'eetu jira. Kan hin galleef jechuudha. Kanaafuu jechuudha gola madaamii hanga hojjettutti hanga dadhabdutti hanga dafqitutti mee sa'aatii meeqa rafta sa'aatii meeqa boqotta sa'aatii meeqa hojjetta osoo herreedde sa'aatii hirriba keetiif sa'aatii boqonnaa keetirra sa'aatii dalagaadhaan ati dabarsitutu icaala jechuudha. Maaliif namni dadhabde siin jedhu hin jiru namni beelofte siin jedhu hin jiru yeroo qabdu hundumaa kan dabarsitu dalagaa irratti jechuudha. Halkan guutuu hojjette keessattuu guyyaa aziimaa gola madaamii keessa jiran maaltu isinitti dhaga'ama obboloota koo yeroo hojjettan jechuudha. Waa baay'eedha jechuudha. Innaa sumarraan illee ganni koo rakkoo ati keessa jirtu Waaqayyo keessaa si haa baasu. Waaqayyoon immoo waan ati yaaddu hundumaa osoo ati yaadiin osoo ati hin beekin itti si guutee biyya abbaa keetti si galchee harmee keettis ijaa si haa agarsiisu siin jechuun asumarraan affeerraa kootii turtii gaarii siniif haa ta'u.